Allahu Akbar. Kana kita. of eeggadhaa yeroo godhaa jirtan nyaata dhaamsi kiyya kanaani kee waltaalaata hawaasni kiyya kun hedduuna jaalataa gamtaan zillul ustaaziinaa hundi hedduuna jaalataa isiniin jaalladha san namuuni beeyta ni jirra naan jaa kan gaggeessitoota ni jirra naan jette ani nin gammada jirtu جرة مركز طريق الجنة جرة الله أكبر لفضيلة الشيخ أبو سهيلي جمالي كريبيكم اتفوفا بسم الله ايقل مقا ربيتيني بقى سنين جه قويا ايباتيني ديراف دلن جنتك كافي قداني وللديبن خنو الراس نقياني الحمد لله خربيتي قلني فتازنا جاهنقا استرتني وان برباد دنيا دا رقا وان فيتني وان سيفنتاني ايسي ومان صداتيني وان سينتاني نياتي انن خومتيني قران نبوه خيسر راندقيني Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nama itu fonga lanya de garang kuna kamade kode. Itti chansame izin kun nam sabare de fonga la. Annan jile bugu ya da kuna murutan. Ya jalanno jalana annage anka bakhara khiyana masis fayyada akkamin nage ya undi khaysumada guyana ranta nabar guya addada hayye fataja khuflati tawadda tolfadati ta awam fetanga fadda wam barbadan hundani jira arkadda buna yo barbadanis asuma arkadda warri kamatanille ni jira arkadda wala lojal kabundura no simadda wala lesa musab takbir ta da fada maiki chufattanin undabbarina da nuwajjinin khofla nuwajjin tabadda takbir ta jaat yamileno goda Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kana kitami Allahu Akbar. Ajaiba. arrawa hundatu ya ustaz ibar arrawa hundatu ya ustaz ibar qophaa'ee jira dibichaannaa hoolaa bilcheessine firraalachu foon hoolaan unta huwarra ja'uu jira tasgabbaa saahibii korbeessaas ni qalla warri nyaachuu feetan dalluuf tafagaala miskiina nan sa'i musaabeen tujjaara warra waaqalutti ammaan si dawwala hiraata foon nyaattaa hin mukaa innarraa baga eebbifamtan kan buuftan qur'aana baga eebbifamtan kan buuftan Allahu baga Kana kita. akkana la ustaz akkana lakkana nagammachiisa nama amileen godhutu hedduu nagammachiisa baga eebbifamtan kan buuftan qur'aana nu barattootaaf isin kana qabna diinirra wal yaamtan buuftanii qur'aana huruufa kan buuses yaa ustaaz yarra hedduu qabna isin eebbisuudhaaf dhufne bar eddanaa dhufeen jira anis yoo naftee salphina baga gammaddanii ibaarraan tana congratulation barattootaan jenna ustaaz Abu Suheili Ustaz Abu Suheili barsiisa markaza arra guyyaan keeti habibi dhageessa yaa ustaaza qiyyahan arrana dhageessa ilmaan kee gaggaarii khaturte barsiisa firii isaanii harkuun barsi gammachiisa ustaazii hojiin tee wallahi nu boonsa hirribatti dhabdee turte barsiisa yaa Abu Suheili an arra siin farsa yaa ustaaz Naawi Jamaal an arra siin farsa ati kaleencaati sirkachuun nu boonsa umrii nuuf dheeradhu akka harraageessa jabina keeti فينا نكسي فارسا مي أستاذ سهيلي مي أستاذ أبو سهيلي تكبير تاويسا الله أكبر الله أكبر الله أكبر أيه ناوجين ترى غانغرو ماتي أمي جولة أميراني تكالك فارسا دورا ربو ما نباسا كذا ورجنا أبو سوسوا ورجو باري سوسوا بسم الله الرحمن الرحيم arra wala lesa musaabi walin jirta maal jechuudha gurra raasa yoo miila dhabdanii fi harka dhabdan gurra lee raasa ijallee babaasa abshira markata tariiqul jannaatu isin nyaachisa bo mee gurruma raasa ija babaasa hayya ustaaz musaabitti baba Amira maqaan sii Rahimaa jedhamtu
Amiira takkaffaadha kan beeynallee arrakkanuuf bartu yeroo hundara himaantu markazaan dhabamtu tan ustaaza isii barakkaan jallattu qur'aana rabbiitiif tambootaa kannitu markaza guddisuuf gaheen isiin qabdu ayyooniin siifi mulakkaawamteen dhumtu rabbiin siifaa kannu waan ati jaalattu tan akka rahimaa barbaaddeen argitu maasha Allah jetteen irraan gammachiiftu. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hayye, ajaiba. Egaa ijoollee magaalaatiin qabnu yeroo dhiyote kanaaf akkana fataa zanaanna amma asiis lammaffaan barboontuu ja'amti akka rahimaati haalaa fi amalaan gaarummaa akka rahimaati diin rabbii barachuuf hawwii guddoo qabdi ajaa'iba yaaboo bartan boontuudhaati anta akkaan agarree nama akkasiiti gaggeessaa gaafadhaa dhiira feete caalti himiif gaabii bimaa kee feebaniiti. Allahu Akbar. Kana kitabi. Kana kawwen jere ka gaba kana kastatu. Kana bontun kan baratte bositti. Amirri sadaffaan Faatimaa wal bartaa. Amira sadaffaa Faatimaa wal bartaa siifiin ma'ani Faatimaan tungoota gaheen isii guddo sanatu ni beeyta kan duraan hin beeknes koo irra ni bartaa Faatimaa teenya na dhagayaa jirta adawwii ta'e hunda naatu ilkeenyaata dakka dakkaan godhaanumarra dhiifta abshiraa ganaa dhagabbattee guutuu ta'e isa shiita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akan apa? Karena gabatnya cerita gue bismillah. Allahu Akbar. Hayya ajaiba. Takka jira yaaboota isaan hundaranii qur'aana jabeessuun takkaffaadha siini isii fi qur'aanni gargariin bahani jamiilaa ja'amti yoo beeku baattanii nuuf jiraadhu ati baruma barani sin irraanfanne an dhugaana amani boodaan si goradhe teetun naa taanaani gariin namaa ijaba baaftanii anjoollee faarsuu tana waan biraa seetanii miskiina wallahi nama rifachiiftanii. Allahu Akbar. Miskin Allah. Miskin Allah. Kakak iya kan apa ada tahu nolu. Tujar Allah jangan warna abu kana. Bismillahirrahmanirrahim. Hai ajaiba. Khore fi shurtaan faan ammas gaggeessaani. Wallahi maasha Allah anna gammachiiftanii keessattuu gaggeessaa galatoomaa baay'ee nu bareechitanii wallahi bar hedduudha naas gammachiiftanii sagantaa arraanurraa ibsitanii ustaaz Abuu Suheyli gammade haalaanii yoo fuula ustaazaa likkitti ilaaltanii gammachurraa inni ijoollee amashanii xixiqqoota akkana fakkaata wallahi naamani. Arraaf walalooto asirra raawwata. Tujar Allah. Arraaf walalonto asirra raawwatti ifama naaf godha balleessaas fankooti nin dogongoraa beeki an ilma namaati isinin jaalladha kan dhiiraaf dubartii isin dhiisee deemuun hedduudha ulfaatti garuu maaliin godha dhaabee nagayatti isin bashannansiise an guyyaa har'aati walaleessaa Musaab magaallee je'iiti xiyya walaleessaa Musaab magaallee je'iiti xiyyaa haalaan dheeraa waa xiqqoo kiilotti xiyyaa haalaan dheeraa waa xiqqoo kiilotti je'iina barbaadi awwadaay dhaqiiti maasha Allah je'ii takkanattu fiiti wabillaahi toofiq jecharraa dhumaati hanga walit deebinuu ca'u nagayatti wabillaahi toofiq wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu isiniin jaalladhaa nagayaan na tura.